dubartii jechuun kan nu oomishte dubartiin warshaa keenya dubartiin ishee nuti irraa dhalanne ishee kabajamuu qabdudha. Dubartii tuffachuun nurraan eegamu. Dubartii miidhuun nurraan eegamu. Maaliif silaa kan nu tuffatu dubartii ture. Maaliif osoo lubbuu qabnuu ishee keessaa waan baane ishee numtiyyuu immoo erga nuti keessaa baane kan silaa nu tuffattu kan silaa nu jibbitu dubartiin nun jibbine. Dubartiin haadha keenya yeroo hundumaayyuu ofitti nu qabdee daa'imummaa keenyarraa kaaltee gaafa namni nu tuffatu gaafa namni nu jibbu gaafa kamiyyuu ofitti nu qabdee nu mararfattee haati akkatti nu jaallattu hin beekna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa inshaallah ammas immoo fuuldura kanattis akkuma kaleessa dubbataas ture hojii kiyya keessattis argaa turtan. Maaliif ani har'a haalli qilleensaa jireenyi bu'aa ba'iin gidiraan jireenyaa kun oliif gadi na godhee tartiiban harkaa gatuyyuu umrii kan kiyya daa'imummaa barnoota keessattidha kanan dabarse. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Kabajamtootaaf hordoftoota keenya nagaan keenya inni kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jecha kunoo sinirraa turree walitti deebineerra inshaallah. Kaleessa akkasuma ergaawwan tokko tokko sinii kaa'ee nagaa sin gaafadheen jira. Gaahin beektu namoonni hedduun keessaan barreessitanii maaliif akkana huqqattee maaliif akkas taate maaf akkas taate naan jedhaa turtanii. Egaa biyyi kun biyyuma keessatti huqqatamee jiraatamudha. Biyya rakkinni keessatti namatti deddeebitu biyya dhiibbaan adda addaa keessatti namarra gahu. Erguma yeroo baroota darbe keessa miidhaa adda addaa sanaaf saaxilamaa turreeti amma yoonaatti qalbiin kunillee waan guutuutti deebite natti hin fakkaatu. Asumaanis immoo dhiigni keenyallee sirrii hin jiru. Karaarraa maqneerra maaltu kana nu godhe nyaataa fi dhugaatii waan biraatii miti. Nyaata dhugaatii sana osoo hin taane yaaddoodha. Akkamittiin rakkoo akkasii kana keessaa bilisa baanaa akkamitti immoo jireenya gadadoo kana keessaa gara ifaatti baanee fooyyomnee akkuma namaatitti gaaf tokko mataa ol qabannee jiraannaa isa jedhutu halkan guyyaa nu nyaachisa. Kanaaf halkanii guyyaa fuula keenyaa qorree lafee keenya bakkeetti hayyaasnee akkasitti deemna jechuudha. Kuni garuu homaayyuu miti. Foon namarraa deemasii namattis hin biqilaa hin badas. Akkasuma yoo rabbi immoo kana keessaa tariitii gaaf tokko jireenya biyya kanaa keessaa nu jijjiire jedhe tarii hin beekamu. Inshaallah kana caalas immoo diimachuu dandeenya gabbachuus dandeenya gaaf tokko yoo ifatti baane. Gabbinnis immoo waan nama fayyadu hin qabu. Foon hammamtuu lamus raammoon qallabaadha raayyaan abbaa maccaa. Kanaafuu inshaallah warri akkas jettanii na gaafataa turtan komentii faallee barreessitanii namoonni hedduun maaliif akkana huqqatte maaliif akkas taate maaltu akkana si miidhee waan jedhu. Egaa as keessatti ergan ijoollee keenya duraan irraa fagaadhee kophaa kiyyan baay'ee olii gadi deemaa ture. Galanni kan rabbiiti garuu amma immoo inshaallah yoo rabbi jedhee kunoo Muhammadiin obboleessa gaarii argadheen jira. Nama yaada gaarii yaaduudha. Nama haasawa qajeelaa dubbatudhas akkasuma nama kabaja namaaf laatu. Guyyaa har'aa bakka hedduu na fuudhee deemee kaameraan ala ta'u jechuudha. Bakka hedduu beekaa haga tokko as keessatti deddeemee baay'ee namaan wal beekaa as keessas immoo tureera natti fakkaata. Akkasitti bakka hedduu na geessee na daawwachiisaa olii gadi deemaa turree waan nyaataa waan dhugaatii waa hundayyuu affeerraa hunda nuuf taasisee haa galatoomu waan baay'ee naaf ta'e baay'een isa galatoonfadhaa. Isinis immoo akka naa galatoonfattan hordoftoonni kiyya hundumtuu asumaanin isinitti dhaammadha. Inshaallah gaa kana booda anaaf isa kana immoo yoo rabbi jedhe wanti walirraa fageessin jiru jedheen amana. Anis immoo kana booda akka obboleessa tokkootti amaneen isatti siqaa jira waan ta'eef innis iccitii jiru naaf hima malee akka inni nan basaasne itti himadheen jira jechuudha irra deddeebi'e. Maaliif adeemsa kiyya yeroo dheeraa waanan socho'aa ture hundumaayyuu sababa beekuuf jecha akka inni nan miine nan amana. Akka inni hamaas natti yaadne akka inni namattis nan kennine diinatti akka inni nan kennine nan amana. Kanaaf inshaallah kana booda haga jirrutti waliin jiraanne yoo duunes waliin duuna isa jedhu irra deddeebinee isinillee hubachiisna. Baay'ee jechuudha hordoftoonni hedduun keessaan warri maamila koo taatan warri bilbila kiyya qabdan imoof messenjera kana kanaanii naa barreessaa turtan. Akkamii mucaa sana amanteetti siqxe moo akkamitti bira deemtee eenyu si geesse eenyu wal isin barsiisee yaada jedhu hedduu naaf kaa'aa turtan. Isa kana rabbumatu walitti nu fide. Inni kun na argeeti kan na gaafate. Walitti dhufnee na argee akkamitti kanaan dura akkamitti akkan
sochii koo hundumaayyuu geggeessaa ture. Nama miine ta'uu osoma diinillee kan na miidhu ta'eeti ani humnan qaba jedhee nama miidhuu waan ani yaanneef ni beektu jechuudha. Faayoo faa gaafa Abdallaa faan waan nu godhaa turan ni beektu. Faayoon gaafa siirii kamiyyuu nutti gootee girraa kamiyyuu nu gidirsitu sana murtii rabbii teennee dhuma fudhataa turre. Garuu gaafa ishee qabnu akka isheen miidhamtu ani hin barbaadu keessa kiyyatti. Dubartiin kamiyyuu akka miidhamtu hin eeyyamu. Dubartiin hagamiyyuu hamaa yoo namatti yaadde qalbiin ishees laaftudha. Qalbiin ishees xiqqoodha. Qalbii xiqqoo qabdi. Humni ishees immoo laaftudha. Kanaaf haguma laafina ishee sana waan feete raawwachuu dandeessi dubartiin. Nuti warri dhiiraa immoo jararra yaaduu qabna jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf dubartiin humna isaa dhabdu haalaffattu iyyuu malee laaftuu taatu iyyuu kabajamtuudha. Biyya lafaa kanarratti sadarkaan ishees immoo guddaadha. Baay'ee nurra caala. Kanaaf immoo ergamaan rabbi nagaaf raamanni isarraa jiraatu nuuf qusadhaa'ee jedhe. Dubartiin amaanaadha jedhee hundumatti dhaammatee jira. Kanaaf dubartii qusachuun dhaamsa sana nu keessa jira. Dhaamsa sana irra deddeebinee yaadanna waan ta'eef dubartii keessa keenyaan qusanna jechuudha. Malee akka nama kaanititti rukunnee tumnee akka feene gochuu wallaalle. Garuu sun nuuf gaarii miti. Maaliif nuti nama sunnaa ergamaa rabbi hordofu waan ta'eef dubartii miidhuu irratti hin xiyyeeffannu. Dubartiin osoollee nu miiteeti jennee nuti dhiifama goonee fi bira darbuu fi ilaalcha gaarii qabaachuufiitu gaariidha. Maaliif dubartii jechuun kan nu oomishtedha. Dubartiin warshaa keenya. Dubartiin ishee nuti irraa dhalanne. Ishee kabajamuu qabdudha. Dubartii tuffachuun nurraan eegamu. Dubartii miidhuun nurraan eegamu. Maaliif silaa kan nu tuffatu dubartii ture. Maaliif osoo lubbuu qabnuu ishee keessaa waan baane. Ishee numtiyyuu immoo erga nuti keessaa baane kan silaa nu tuffattu kan silaa nu jibbitu dubartiin nu hin jibbine. Dubartiin haadha keenya yeroo hundumaayyuu ofitti nu qabdee daa'imummaa keenyarraa kaaltee gaafa namni nu tuffatu gaafa namni nu jibbu gaafa kamiyyuu ofitti nu qabdee nu mararfattee haati akkatti nu jaallattu hin beekna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa inshaallah ammas immoo fuuldura kanattis akkuma kaleessa dubbataas ture hojii kiyya keessattis argaa turtan. Maaliif ani har'a haalli qilleensaa jireenyi bu'aa ba'iin gidiraan jireenyaa kun oliif gadi na godhee tartiiban harkaa gatuyyuu umrii kan kiyya daa'imummaa barnoota keessattidha kanan dabarse. Kanaafan jechuudha har'a gara jabina hin qabu ilma namaa miidhuu irratti. Namni hagamiyyuu yoo na miidhe ilma namaa miidhuuf hin jarjaru. Maaliif qajeeluman isaa kadha. Nama jallate tokko yaa rabbi qajeelchii jennee yoo rabbi irraa araarama barbaanneef waan gaarii ta'a. Kanaaf iyyuu jechuudha dubartiin immoo kabajamtuudha. Mee fakkeenyaaf rabbiin quraana isaatiin quraanni rabbi kalaama rabbiiti. Fakkeenyaaf suuratuun nisaa suuraa dubartootaa jedhee quraana guddaa kan rabbiin buuse. Quraana guddaa suuraa dubartootaa suuraa dheeraa warri qaraatanii beektan hedduun keessan ni beektu jechuudha. Mee sanarraa fakkeenya yoo fudhanne suuratu rajjaal hin jiraa? Hin jiru quraana keessatti. Suuratuun nisaa hin garuu ni jira. Sana maaliif godhe rabbiin? Ammas immoo quraana keessatti rabbiin maal jedhe? Arrajjaalu qawwaamuun ala nisaa. Dhiironni dubartootarra jajjaboodhaa jedha. Garuu immoo dubartoonni lallaaftuudha. Garuu warra lallaaftuu sanaaf rabbiin dubbatee akka jarri hin miidhamneef suuraa guddaa jaraa buuse. Dhiirota warra jajjabduudha jedheen immoo waa tokkoyyuu hin kennineef rabbi waan akkana godheef qaba. Kanaaf iyyuu jechuudha dubartiin rabbi birattis nama birattis kabajaa qabdi. Sadarkaan dubartiis immoo guddaadha. Haadhaaf fakkeenyaaf harka sadii yoo kennu amantiin islaamaa abbaadhaaf tokko kenna. Haadhaaf harka 6 yoo kennu abbaadhaaf 2 qofa kenna. 4 caalti. Kana keessatti hubachuun barbaachisaa jechuudha. Isa kanaafuu yeroo kamiyyuu dubartii xiqqeessuu irraa qusachuun barbaachisaadha. Inshaallah hasawa isinitti dheeresseen jira dhiifama wajjinii. Maaliif bakka hedduutti miidhaa adda addaatu jira. Dubartoota miidhuu, dubartoota tumuu, dubartoota kana caccabsuu bakka hedduutti rakkoo adda addaa argina. Jaarsaaf jaartii maal akka jarri wal godhan, jaarsi jaartii irratti maal akka raawwatu miidhaa adda addaatu deema bakka hedduutti. Kanarraa qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo haati manaa keenya kan nuti jaallattu taate nutillee ammaaf hin qabnu yooma kan nuti jaallattu taate haadha manaa gorfachuu.
du'aa itti kadhachuu salaattee yaa rabbi naa qajeelchi yaa rabbi qalbii ishee kana naa qajeelchettee yoo kadhatte malee gadi baateetuma waan akkasii goote jedhee yoo namni jecha tokko sittin yoo namni shakkii tokko waasi keessa kaa'e dubartii irratti miidhaa geessisuun inuma hin barbaachisu. Maaliif osoo waan tokko hin hubatiin osuma hubattee yoosuma ishee miidhaa gorfachuutu irra gaariidha malee dubartii miidhuun gaarii miti jechuudha. Maaliif dubartiin alguma qalbiin ishee xiqqoo waa hojjetti yookaan arrabaan waa dubbatti malee keessattuu immoo dubartiin humna osoo hin taane arrabaanidha kan ishee waa raawwattu. Arrabni dubartii qoree gammoojjii keessaati hadiisni. Qoree gammoojjii keessaa nama gubdu tokko jirti. Yeroo tokko nama waraannaan gubaan ishee keessa namaatii gadi hin qabbanaa'u. Arrabni jaraa sana jedha. Arrabni jaraa garuu nama gubdi. Jarri afaaniin jedhan waan ta'eef sanumayyuu yaa rabbi arrabasee naa qajeelchi. Akkasumas immoo hawwii gurguddaa fuuldura keenyatti hawwinee yoo narra gorfadhe tarii yoo naa qajeelte boru daa'ima gaggaarii naaf oomishuu dandeessi. Daa'imman sana immoo anatu akka isheenitti akhlaaqa gaariidhaan guddattu akka isheen kabajaa namaa laattu akka isheen naamusa qabaattu gorfadhee rabbiin isarratti kadhadhee boru tarii fooyya'uun danda'a jedhaniitti yaaduutu gaariidha malee dubartii miidhuun gaarii miti jechuudha. Kanaan inshaallah obboleessa keenya akkuma beektan Mahammad wajjin yeroo ammaa kanatti sochii adda addaa kan waliin gochuuf deemnu ta'a. Inshaallah haasawaa adda addaa gama adda addaatiin haala adda addaatiin kan isin biraan geenyu ta'a. Gorsa adda addaas immoo kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Gaaffiif deebii adda addaas immoo fuuldura kanatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a jechuudha. Inshaallah yoo rabbi nu gargaaree jedhee hordoftoota keenya nu hordofaa nu faana ta'a. Adeemsi keenya itti fufaa du'aa keessaniin nu biraan hafina. Inshaallah ilmaan muslimaa hundaafuu wanti dhaamnu bakka maratti rabbii keetti hirkadhu rabbii kee jabeeffadhu zikirii rabbii jedhii yeroo gadi baatu mana keessaa bismillaahi tawakkaltu alallah laa hawla walaa quwwata illaa billaa jedhii qaraadhuu bahii rabbii kee irratti tawakkalattee yoo baate rabbiin kee tiksaadha. Yeroo kamiyyuu hamtuun sin argu yeroo manatti deebitus bismillaahi walajinaa wa bismillaahi kharajinaa wa alaa rabbinaa tawakkalnaa jedhiiti qaraadhu mana kee banadhuuti mana kee keessa seenii sheexanni mana keettiin seenu jinnoonni sittiin seenu sin saamu jinnoonni sheexanni bakka bulu argatu yooti kana qaraattee mana kee keessa seenti yooti immoo kana dagattee akkanumatti galtee kan baatu taate si wajjin oolee bulaa si dogoggorsa hamaa namatti si yaachisa siiriin bitaa mirgaan dhufee si doorsisa irriba keessa illee yoo rafte abjuun taane sitti fideetu si dhamaasaa jechuudha. Kanaaf halkaniif guyyaa kalaama rabbiitti hirkatanii deemuun waan hundarra caalaati. Quraana rabbiitti amanuunis waan filatamaan. Kanaafuu inshaallah yoo rabbi nu gargaare nu hordofaa nu faana ta'aa isiniin jenna. Viidiyoo birootiin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.